Akkam jirtu kabajamtoota fardootoota madina keenya oduun isinitti himaa oduu waliin anu marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan namaa hidhatti guuruun itti fufee jira. Guyyaa 3 dura aanaa Arxummaa Forsee irraa namoota hanga 4 eega qabeenya isaanii saamaniin booda qabanii as buutee dhabamsiisuu isiniif gabaasnee turre. Guyyaa har'aa saana Arxummaa Forsee caffaa waan beegante jedhamu keessaa namoota hedduu sababa lola Amaaraa fi Oromoo gidduutti ji'a bitootessa 20 bara 2021 tahee wal qabate Raantoyyee bakka jedhamutti eega wal gahaniin booda qabeenya Amaaraa deebisaa jechuun eega gaafatamaniin booda nuti qabeenya Amaaraa hin argine jechuun eega didaniin ummata keessaa namoota 2 kan obbolaa tiruu tahan hidhanii jiru. Namoonni hidhaman kun tokko Hussein Aliyyuu Yasuuf, 2 Ibrahim Aliyyuu Yasuuf nama jedhamanidha. Amaarri ammallee Oromoo tuttuquu hin dhaabne jedhu maddi keenya kuni. Ummata keenya kaan fixanii kaan qa'ee irraa godaansisanii reeffa keenya qabrii baasanii gubanii har'allee akka waan miidhamanitti mootummaa kanatti hirkatanii ummata keenya tokko miidhaa jiran jedhu maddi keenya kuni. Gama kaaniin bulchiinsa aanaa Dawaa Caffaa fi Kamisee keessatti hojjettoota baajaajii irraa waan raayyaa ittisa biyyaatiif kenninu jechuun qarshii 500 dirqamaan irraa akka saamaa jiran maddi keenya kun himee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee mootummaan hattuun kun marii tokko malee uummata saamaa waan jiruuf biyyattii keessa jiraachuu hin dandeenye abdiis nama murachiisa jedhu maddi keenya kun. Gama kaaniin irdaataa jechuun guyyaa 3 dura kan uummata qamadii hiraa turan yoo ta'u gaafa uummanni fudhatee manattiin galate waan raayyaa ittisa biyyaaf jechuun shaamaa fudhatanii duukaa galanii irraa guuraa akka oolan maddi keenya kun himee jira. Walumaa galatti mootummaan amma biyyaan bulchaa jira jedhu uummata qorqaa'aa akka jiru uummanni goola hundaa ibsataa jira. Oduu keenyatti aanuun Matakkal keessatti humnoonni addaa naannoo Amaaraa tibbana achi seenan dhala namaa irratti gocha gara jabeenyaa raawwataa jiraachuun beekame. Humnoonni badii naannoo Amaaraa kun dhaloota Gumuz kan michuu mootummaa Abiy Ahmed ta'een waliin qindoomuun godinicha keessatti ilmaan namaa akka bineensatti meeshaa ammayyaatiin lafarraa duguugaa jiraachuun beekame. Ajjeechaan achi keessatti raawwatamaa jiru waan baay'ee nama mararuu fi guyyaa irraa dubartii manguddoo daa'imman dabalatee ajjeefamaa jiru. Qabeenyi uummataa saamamaa manas jalaa gubaa jiru. Irreechi hora Arsadii amma eegamee ol milkaa'ee jedhan qeerroon. Irreecha hora Arsadii kan magaalaa Bishooftutti kabajamu guyyaa har'aa haala ho'aa ta'een ayyaaneffatamaa oole. Namoota bakka sana jiran irraa akka oduun bahaa jirutti kabajni ayyaana irreechaa kun haala eegameen olitti milkaa'aa ta'uu jedhame. Ajaja qaama olaanurraa darbeedha jechuun qaamoleen nageenyaa jala bultirraa eegalanii daandii cufuu fi hirmaattota danquuf yaalanis Bishooftuun namoota miiliyoona lakkaa'aman keessummeessite jechuun hirmaattonni OMN itti himanii jiru. Jala bultirraa eegaluun magaalaan Bishooftuun akkuma kan duratti aadaa fi oromummaa calaqqisiisaa jirti kan jedhu qeerroon magaalattiin irreeffattoota danuu keessummeessuun cinatti qaamoleen nageenyaa adda addaas danatanii qubsiifamuun uummata doorsisuuf yaalaa akka turan dubbatama. Irreeffattoonni sirba siyaasaa fi haala yeroo wal harkaa fuudhanii dhiichisaa dhaadannoolee adda addaa gaggeessaa oolan. Qaamoleen nageenyaa humna qeerroo kana bittinneessuuf yaalanis hin milkaa'in hafanii jiru jedhame. Hanga yoonatti namootni uffata alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu uffatanii fi uffata suuraa fi maqaa Jawaar Haacaaluu qabu uffatan hidhamanii akka jiranis namoonni OMN dubbise kun himee jira. Miidiyaaleen gurguddoon addunyaa mormii qeerroo Oromoo ayyaana irreechaa bara 2021 jala bu'anii gabaasan. Ayyaana irreechaa bara kanaa mootummaan PP Itoophiyaa mormiin akka isa mudatu waan beekuuf dursee ministeerri basaasaa biyyattii diroonii fi kaameraalee gurguddoon argamanii akka suuraa fi viidiyoo hin waraabne dhorkaa ka'an. Haa ta'u malee wanti isaan sodaatan hin oolleef qeerroon Oromoo mormii ciccimaa irreecha kana irratti dhageessiseera. Dhaadannoolee isaan dhageessisan muraasa keessaa down Abiy, down Naftanyaa, down PP, free Jawar Mohammed, free all Oromo political prisoners,
marroo mootii keenyaa fi kan kana fakkaatan dhageessisuun mormii gurguddaa dhageessisanii jiru. Miidiyaaleen addunyaa gurguddoonis mormii qeerroon irreecha irratti dhageessise kana gabaasanii jiru. Miidiyaalee gabaasan keessaa muraasni AP, Mail Online, Associated Press fi kan kana fakkaatan wal harkaa fuudhaa gabaasaa jiru. Egaa hordoftoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaataa oduun biyya alaa akkatti aanutti dhiyaata. Oduu maddeen alaa irraa arganneen gaanfi Afrikaa ergama addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman fi muummicha ministeera Sudaan Abdallah Hamdok Tigraayitti hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuu fi gargaarsi namoomaa dhorkaa tokko malee qaqqabuu akka qabu irratti waliigalan. Akka dubbii himaa ministeera dhimma alaa US Ned Price jedhanitti Jeffrey Feltman fulbaana 28 hanga onkololeessa 1 takka Kaartuum wayita turanitti ministeerri muummee Sudaan Abdallah Hamdok waliin wal arguun ce'umsi siyaasa Sudaan keessa jiru kan carraa dimokiraasii dhaloota keessatti takka argamuu jedhame US cimsitee akka deeggartuu ibsitan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US kunis Abdallah Hamdok akka dursa yeroo ammaa abbaa taayitaa mootummaa misooma walooma IGAD ta'etti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamus dhimmamuu isaatiif galateeffateera. Jalqaba baatii hagayaa keessatti Sudaan deeggarsa hawaasa idil addunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti araara buusuuf hojii eegaluu akka jirtu himuun ni yaadatama. Wayita sana muummichi ministeera Abdallah Hamdok mootummaa Itoophiyaa fi geggeessitoota TPLF'n waliin fiduun karaa nagaa akka mari'ataniif deeggarsi namooma lammiilee nagaa akka dhaqqabu gochuuf qaamolee lamman walitti qunnamtii jalqabaniiru jechuun miidiyaaleen Sudaan Tariibuun gabaasee ture. Egaa hordoftoota keenya oduun biyya keessaa alaa kan qindeessee isiniif gabaasaa ture. Ana Jarsoo Wallooti gama ediiteriitiin mu'ee callaan faana ture. Aga waan waliin turtaniif galatoomaa. Qophiin keenya hafan waliin turtii gaarii.